Gandiin immoo nu miidhaa turte miidhaa guddoo nurra geegessite loon keen fayyaan qabani tokkochi fayyaa gurgurree hiniinaan qorsaan bin waan sila ilmeen teen fidamtuuni hara qorsaa sun nurra baati wanni dhalee sila nu elman ilmeen hin dooti aatiin goolloftiin elman haadhotii illee miidhamte aanan illee hin qabdu dhadha dibatti hin qabdu loon goollaan badan hasila nyaan ha ilmeen bulfan ha ittiin bultii teenna hara qorsaa baani nummoo garaachi keennaaf qorsoloonii ooyyuu wal bir qabannu garaacha nuu doone qorsiloo loon keen argatan nu wayya harasullee nu miit guddoo nu miidhatu dhukkuba kaane amma qorsinni fayyuu nu yuun beekan durii kiniina qabirri 15 fa bitanne sun faan fayyan am wonni fayyisaatu hin jiru qorsi dhibbi lama fayyidan kaabbaan dandabitatu ka tokko kaammi durii 15 sullee namante 30 fa 50 fa wanni tokko mala wanni bitaman jirtu suniyyuu namcif danda'e hin bitatu barbaachisaan eega waan guddoo leenjisaa qabaannetiin itti ogummaa qabnu hin qabnu. Ani akka dhuunfaatti nu horii nurra miidhaa ture. Ni loon nurra balleessa iyyuu gandi sanaa. Kun asin dhumni gaafas hin jiru. Tiitteen adda addaan namaaf horiillee dhiisee marra kallee dheeduu dhoowwee namilleen horii tissuu dadhaba. Wanti kun baay'ee uummata gargaartee iddoo horiin seenee marri dheedutti duraan horiin miidhama kan ture. Sababa bututtuu kanaatiin wal qabatee iddoon sun bineensi kun xiqqaate. Fakkeenyaaf hareeris kan keessatti kanaan dur guutame keessa naqa ture. Akka gandi bulee rasaatiif akka gandi saabatti kan hundaan keessoo uummata sabaaf sabalammootaa uummata saba konsootti armaan jira armaan uummata burjii jira. Isaan irraa asum godaanuu jirti asum dhufti yoo suni gam kan taakee malee kun tooftaan kun gam suni taakeetiin yoo waliin qabatin miidhaa kan jala baana jennee abdiin qabna. Bisaan kun guddoo akka dabuu bulleetti dhejjani. Uwwatanii duuba carqiin tulleen fuula cufi hin dhaqqabne fuula isin hin dhaqqabin namallee nu goddaa'uu jirti nu amma carqii sanallee yoo rabbiin isan gargaaretti hin jedhe carqiilee nu hidaatanii qorsaallee nu hidaatanii nu ammoo hubannoo guddoo irraa hubanne faayiddaa nuufitti tiitanuma gabaabaa kanan nu guuta roobillee nu dhaqqabee amma rooballee wal gargaaranne akka dansa faayiddaa irraa arganna. Gandiini duruun jiraa gandiin babal'ate innillee darama deema tiiteen kan hin beekne inni cuftee atti dhufe. Hati dhufaan gargaarsallee argan carqii kanallee argan hulleen guddoo nu gargaare. Nu duuba gandiin sunini guddoo nu miidhaa turte guddoo nu miite gandiin laftanaa durii horii waan lafa guute horii kan lafa gandii diqeesse afaan itti dhabnee akka bullu dhabnee horiin kun namni namni irraa mootummaan gargaaruu jiru kun cufa sababa gandiitiin horiin irra diqaate uf jibbaate. Maqaan kiyya qabballee barraa qote. Gandiini anuuyyuu mataa kiyya naayyuu miite sababii gandiinu miidhee anuuyyuu looni aanan ufuma qara keessa dhuga cuqqifadha aanan na dhoorte nu balleessite amma gandiini horii rima keessa buuchi horii durii aanan keessa dhuga amma aanan dhabe. Nu qoratani sababa amma gandii kana haasom gandiin tun akkam isammiiti yoo qoraa dhufa akkamirra dhufa abboo tiitteerra dhufa tiitteen horii nyaata atu kamejju kana hoo daawwadhu ka ciisu kana kan bisaan irri ciisu kana laali kan loon nyaachuu jiru kana laali tanaafuu carqii tanaan laallaa jedhanii carqii tan waliin dhaabuu jammarre tiitteen sun nurraa gooma gaaf carqii tan dhaabne yoo irri turre yoo bultee torbaan geennee tiitteen kuyyaa gombisa kana nu goome afaan bisaanii sunitti horiin marri yaa nyaate yaa hedduuti hin daawwanne tiittee kan waliin amma lakki yaa garbii hubannoo nu lalla fudhanne waan lubbuutti dhan tokkollee yaasanii garre waan kanallee yoo silaa feene
yoo sanii dhumneeni hin feetani nu warra lubbuun keessaa baatee akka dhuma jiru warra karra dhabe haqa ekonomiin qabeenyi irra bade qabeenyi irra manca'e maan hin feetani nu fida akkanaan amma lubbuuttiidhaan kanallee nuu fidan haga suni hafuurinaa dhudhufa nu gaaf carqiin tun arman nuu hidhanii bututtoota loon lubbuutti wanni kan nuu hidhaniitiin jenne loon beektaa tokkollee ni qumin dhabini haga suni dhukkubi beektayi ciciisan malee arrumaan nam hin fayyisu habooruun nu kee jiraattu malee hafuurin nu deebi'ee amma ha eegen jiraattu malee akka dansaa jirraallee akka wayii nu gargaarellee. Nu sila akka horsiisee bulaa malee akka nu diqqaa malee sila nama diriitti tan dura jeetiin badhaas kennuuf sila akka keennatti akka ittis gandii akka ittis wanni kanaatti nama sila badhaas kennuuf ammoo waaqni san badhaasa waan sanii badhaan nu qabne haasa'ee kunuu san badhaasa uma rakkoon hin jirtu amma carqiin faayidaa qabdi jettanii faayidaa qabdi faayidaa guddaa qabdi faayidaa irraa arganne looni boona kana wanni carqiin sun achitti tiitten siin nurraa qabde loon amma nu gabbaat kana loon kumaa yajjeechi sila boona kana yadu wani dabra loon kuma amma tiittanii looni wal baratanii nyaata looni baratee dhiigi mi'eeffate yoo loon godaanee deebi'an illee gul deebi'a amma kun odii saabbaa jedhanii adda cirrii jedhanii dirbijaara jedhanii tiittee lafa qotanii tiitteen oolan loon carqii sullee akka nuuf uftanii itti nuu dartanii jettanii itti nuu daraa cinaa keenya ejjaatti nuu daraa sanin jedha galatooma sanin jedha. Nu gaaf qaraa warraa wal garru carqii amma tiittee qabdu sana warri dhufee qaraa waan kan nu mari'achiisanii amma carqee sana waliin dhaabuu jammarre. Gaafa kanaan guyyaallee biinni tiittee bineensa kun akka horii nyaatu kunini gombisa kana cufatti afaan labbisaanii sun horii nyaata namni nyaata hin oolu. Amma carqitan dhaabuu jammarre tiittee kun carqitan duute hin goomnam halkallee amma biinni nama nyaatti nurra goome tiitteen guyyaa loon nyaatu kullee nurra goome amma waaqni roobee achasii ol dachaanee boon kana akkanumaan baane walumaa galle waan kana faayidaa isiillee akka faayidaa isiin nuu qabdu akka duraalallee isiin faayidaa nuu qabdu awwaan kan wal mari'annee guddoo nuu hubachiisanii waaqni roobee bira deebina mallee boonallee itti dashaale. Lafti sun labbisaan guddoo qabdu laf jiituu dottaattuu lafta nafti yaa'an yaa'anii dhukkubee asin nu dhufe akka waggaa tanaati akka waggaa tanaa dirjitiin tullee nu dhaqqabde akka dansaa carqi tanallee hiite qorsi dibaa kanallee diddibde waan kanaan ittifamne nu an booranii akka keen kan ga'u loon agana labboonaa keessatti argan argan nu gargaarsa kan arganne gargaarsa kanaani ittifamne. Aga bututtutan immoo aga waan kanaati nu hidhani guddoo carqiin tun akka guddaa nu gargaarte. Carqii waan guddaa nu taate tiitte na loon nyaate loon dhiissu jira tiitte loon adoofirra dhaani tiitte na loon irraan buqqaane loon dhiisse dhiigi kaan dhuge loon irra ka'e amma ciisi sun amma maantan carqii tan mulu guute kee ciise carqiin tunin waan guddaa nu taate kootan akka mataa kiyyaa gandiyya qallatti gandi kanirra akka durii baballatte loon gise cufa himani gandii loon hin fayyani jedhan sun amma wanni sun yaa qaqallatti gandiin hin jirtu amma. Nu baatanii waan guddoo nu taatan qorsi loon dir nu diddanii haalli sitan nu hiitanii ammallee tiittee nurra obbaasee ammallee tiittee gandiillee balleessu amma wanni nam nyaatullee cuuf hin balleessu tokkoffaan tanan nu ta'e galatooma jedhanam. Maatiitii nam torba bulchu gannaa loonis hin bulchi loon torba olmadhu edhan biira guddaa afurii anuma akka asitti namni ittiin beekata boo macha lola gaade dhanii edhan biira guddaa afurii tokko maatii dhiisee sadii cuf gurguraa torkon soo dhibbaa diddama gaafas maatii sun namni afurii mata dibaa dhadhum looni sun dibaa qorsi dhiyoo kan argate suniin furmaata argate amma kudhan naa bita amma kudhan. Qorsi kana wanni kana nuu kennanii carqitan nuu hidhani nu guddoo irra dandaman eega fulaan mataati haa cufatti hidhanii fuula mataati haa cufatti hidhanii fuula bobbaan loon kennaa dhaqabdi cuf hidhanii tiiteen kulleen tokkochi du'elleen ittiin deebi'uu nurra du'a qorsi kanallee nuu naqanii qorsi kanallee irraa fayyadamne guddoo irra dandamanne jaalanne maachine qorsi kanaayyuu ittiin bulmaatii kennaayyuu nuu toluuf bara wanni nu bulluun looni amma eegi qorsi nu dhaqqabe galata waaqaa roobillee nu dhaqqabe nullee ni num jijjiiramnaa yootti nuu fufanii fayyadhe. Dhuguma wanni kun waan dansaa taan dhiisii haa wanni dhibiin daramu baatte kunummaan waawwa irrisaati waawwa diqqeessa jechuudha. Kunoo qabduun kun callaan waawwa diqqeessa jechuudha. Nu dhukkuba kana dhiyoollee warrallee akkas wal mari'anne
dhukkubinu afayya wallaalchise amma marmaara kanaan yoo marmaara kanaan dhufanii ilaalan malee dhukkubee afaan wallaalchise malee agisuni yaa gooman sarri loonini gaabboon kana kaan looniniti hagi jalqeetanii dhani jiru gooma deema. Tiitteen adda addaan namaaf horiillee dhiisse marri kallee dheeduu dhoowwee namillee horii tissuu dadhaba. Arri immoo waggaa irraa tana doolessu kana kaa'amma tun asitti hidhamte. Tiitteen akkas namaaf sadheeduu dhoowwee tissuu dhoowwullee waan hin jirreefi tana taasisuu dhaabdan galatooma. SDC yookaan dhaabbata nu gargaaraa jiru deeggarsa maallaqaa kan nu gochaa jiru isaanii jechuudha. Deeggarsa isaaniitiin hojiiwwan teekinooloojii kana naannoo kanatti babal'isuu kan hojjechaa jirru. Kana wal qabatee bu'aan haga ammaatti finne maali jennee yoo ilaalle calqaba gaafa hojii kana naannoo kanatti hojjechuu calqabnu dhibeen gandii baay'ee hawaasa naannoo kanaa kan miidhaa ture parsantii 10 ol ture fakkeenyaaf ganda kana keessatti aana kana keessatti amma garuu yeroo yerootti to'annoo ni gochaa turreen sababa rakkoo kana furaa dhufneef dhibeen gandii parsantii 4 gaditti kan gadi xiqqaate jechuudha yeroo ammaa kanatti. Kun maalirraa ka'ee yoo jenne teekinooloojiiwwan kana fayyadamnee baay'ina tisiisa gandii naannoo kanatti jiran kan dhibee gandii kana dabarsan jechuudha isaan to'achaa jira bal'inaan. Teekinooloojiiwwan kana fayyadamuudhaaf baay'inni tisiisa gandii naannoo kana jiru bal'inaan parsantii 80 ol kan hir'ate yoo ta'u kanuma wal qabatee dhibeen gandiitis naannoo kanatti hir'ateera jechuudha. Hojii waliigalatti hagammaatti hojjetamaa tureen kabajaaf jaalala guddaa akka bulchiinsa godina Booranaatti qabnuuf ta'uu ibsuu barbaada. Dabalataan immoo warri dooneet tochanii deeggarsa kana hawaasa kan bira akka dhaqqabu kallattii adda addaatiin nu taasisan warra doonerii SDC baay'ee galateeffannaa. Deeggarsi amma taasisan kun deeggarsi gahaaniti. Deeggarsi gahaaniti hawaasi horsee bulaa kun dhibeen gandii kun yoo to'achuu hin danda'amne waliigalatti to'achuu illee dadhabne yoo diqqeessuu dandeenye fayyaa isaa irratti yoo miidhaan akka inni hin dhufne taasifne oomisha irrattis akkaataa isaan oomisha gahaa argachuu ittiin danda'an dabalataan immoo hawaasi horsiisee bulaa naannoo kanatti jiru miidhaan sababa dhibee gandii irraa ka'ee gabayaallee horii isaanii yoo dhiyeeffatan horiin kun horii dhibee gandii qabu moo hin qabu jedhanii gabayaallee irratti miidhaa guddaa irratti qaba. Kanaaf dinagdeellee keessatti hiikan inni qabu cima waan ta'eef deeggarsa taasisaniif galata guddaa maqaa hawaasa horsee bulaa godina Booranaatii fi maqaa bulchiinsa godina Booranaatiin galchuu fi barbaanna. Deeggarsi isaanii immoo cimanii akka itti fufan. Horiin naannoo kan jiru horii dhukkuba kanaan beekamu waan ta'eef ikoonoomii uummataatiif gabayaa uummataa irratti miidhaa hamaa geessisaa ture. Anasumaan dhaabbati kulleen ECP jedhamu kun baay'ee galatooma. Doonerooti isaanii warri qarshii kan itti kennanii waan kan hojii addaadhaan ka SDC illee asumaan baay'ee galatooma jechuu barbaada. Thank you.